Hordoftoota urjii Itootubee akkam nagaa jirtu ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Aappiin kun illee gaalariin keenya yoo kan guute taate fakkeenyaaf gaalarii yoo kan seenu taate gaalariin nuuf hin banu jechuudha. Bakkeen qabdannoon jechuu danda'a jechuudha. Kanaafuu mootiyyuu osuma inni akkasitti iddoon qabdannoon jedhu nuti immoo akkamitti gaalarii biraa buufannee akkamitti kan inni nu laalchisuu hin dandeenye sana bifa kamiin ilaaluu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla. Turtiin keessan wajjin isin haa ta'u. Warroonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan chaanaaliin koo urjii Itootubee jedha. Subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa jalqabumatti gara aappichaa yeroo deemnu aappii kan argannu Play Store keessaa jechuudha. Play Store al tokko ni seentan jechuudha. Okay, erga Play Store seentanii mootiyyuu maal jettanii itti barreessitanii gaalarii jettanii itti barreessan jechuudha. Okay, itti barreessitanii booda bifa kanaan ol harkisuudhaan kan nuti barbaannu sana maal gootanii kan barbaannu sana irratti deeffanna jechuudha. Gaalariidhaan baay'eetu jira jechuudha. Egaa kan nuti barbaannu footoo gaalarii and album kan jedhu kana jechuudha. Akkuma ilaaltan isa kanaadha jechuudha kan nuti barbaannu. Isa kana irratti maal gootanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Erga tuqaastanii booda iddoo kanarratti isiniin install jedha. Anaan open jedha waan banadhee jiru jechuudha. Kanaaf install gootan jechuudha. Erga install jedhee booda open isiniin jedha. Ergasii booda maal gootanii open jettanii seentan jechuudha. Okay, erga seentanii then allow jedha. Allow jettuuni bifa kanaan isinii bana jechuudha. Akkuma ilaaltan asirratti okay kalarii isaanii filattan jechuudha. Erga bifa kanaan isinii bana. Erga isinii banee booda immoo akkuma argitan bifa kanaan seentanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Isa baay'ee salphaa fi gabaabaa ta'edha. Okay, asiin kanaan yoo kan seenu amma fakkeenyaaf gaalarii kiyyamee kan seenee ilaalu jechuudha. Kan oriijinaala bilbila gubbaadhaa qabu yeroon seenee ilaalu fakkeenyaaf inni bilbila kiyya gubbaa jiru isa kanaadha jechuudha. Gaalarii kanaadha. Gaalarii kana maalan godha al tokko nan tuqaasa jechuudha. Yeroon dhee jedhu akkuma ilaaltanitti bifa kanaan akkuma argaa jirtan jechuudha. Maallaan jedha there is not enough space in your device storage naan jedhaa jira jechuudha. Gaalarii kanatti mootiyyuu yeroo argitan qajeelumatti seensee laalchisuu danda'a jechuudha. Kun mootiyyuu laallamuu hin danda'u jechuudha. Yoo wanti tokko irraa naqisne laaluu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitan bifa kanaan kana nuun jedhee ergatame booda immoo nuti immoo kan amma ol baafanne sana gubbaan irratti wal fakkaata jechuudha. Isuma kanaadha jechuudha. Gaalarii jedheetuma nuuf ba'a jechuudha. Isa maal gootanii al tokko yeroo dhooftanii amma gabaabumatti kan garasitti bilbilli keessan iddoo hin qabu laaluu hin dandeessan nuun jedhe suni asitti seennee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Okay, akkuma argitan bifa kanaan seenee wanta barbaade seenu ilaaluu hin jechuudha. Okay, akkuma ilaaltan asirratti yoo ba'e isa kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu isin isa kanatti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Isa kana irratti fayyadamuu hin dandeessanii akkuma reef garasitti nuuf sana asitti mootiyyuu maalidha nuuf seennee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Isa kana fakkaata isa baay'een gabaabaadha. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni haarawaa taatan subscribe godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.